Bulchiinsa magaalaa Adaamaa aanaa Barreechaatti duulli qulqullinaa gaggeeffame. Aanichatti hawaasa balfa jibbuu fi balaaleffatu uumuuf hojii bal'aan raawwatameera jedhan bulchaan aanaa Barreechaa obbo Darajjee Tasammaa. Qulqullina egaa hubannoo uumuudha hojii guddaan. Namni balfa ofii jibbu namarratti gatuu hin qabu kan jedhu kan hawaasa balfa balaaleffatu, hawaasa balfa jibbu uumuudhaaf hojiin hubannoo uumuu bal'inaan hojjetamaa jira. Uummanni yoo beeke, yoo hubate, balfa yoo balaaleffate waan ofii jibbe namarratti gatuu hin dhiisaa jechaadha. Kan immoo kanaaf bitamuu dide manni marii magaalaa keenyaa dambii moodela 20-50 jedhu mana jireenyaarraa haga meetira 20 naannoo mana daldalaatti immoo haga meetira 50 akka qulqulleessuuf labsiin yookiin dambiin ba'ee jira. Akkaataa qajeelfama isaatiin isa sana hojiitti hiikaa deemna. Inni jalqaba hubannoodha itti aansee immoo mallatteessisaa abboomsaa deemna jechaadha. Kanumaanis zoonota gama kanaan moodela ta'an dabalataan hunda wal fakkeessuuf ni hojjetamaa ibsan. Rakkoowwan balaa kanaan dura bal'inaan gahaa ture arjiiniiwwan duudanii boololaa uummata keenya balaarraan keessaa turan baay'ee isaa xiqqeessuun danda'amee jira. Fuulduratti Waaqayyoos nu gargaara uummata keenya hunda itti abboomsine namni balfa balaaleffate aanaa keenya immoo aanota magaalaa keessa jiran aanota godina biraa keessa jiran moodela karaa ta'uu danda'uun hojii qulqullinaas gadi qabnee uummata itti abboomsaa uummata itti hirmaachisaa deemaa jirra. Wanni hirmaannaa uummataa qabu immoo itti fufiinsisaa gaafii keessan galu jechaadha. Itti gaafatamtuun waajjira paartii damee aanichaa addee Yoodii Taabbuu sosochii hawaasa keessatti gama kanaan uumame caalatti cimsine itti fufnaa eeran. Uummata sosochiin taasifamaa jiruu fi hubannoon gama qulqullinaa fi biqiltuu dhaabbiidhaan wal qabateetiin sosochiin taasifamaa jiru sosochii bal'aadha. Kana keessatti uummanni ofiin beekee akka moodeeleessu taasisuu irratti sosochiin bal'aan hubannoon bal'aan kan uumame ta'udha. Kana yoo jennu qabatamaan aanaa keenya keessatti zoonii 14 qabnu keessaa zooniin parsantiin 50 ol kan moodela ta'eetiin hin jiru jechuudha. Kanaaf illee mootu guyyaa gabaabaa keessatti moodeleessinee hubannoo walqixa uummanni hundi qabaatee kallattii kenname saniin hojiirra oolchuudhaaf hojiin babal'aan hojjetamaa jira. Qulqullina magariisummaa faana adeemsisuufis xiyyeeffannoon raawwannaa ibsan. Hawaasaa fi namni hundi of beekee amma sa'aatii kanarratti hojii babal'aa hojjechaa jira. Irra caalaa immoo cimseetiin biqiltuu dhaabbii biqiltuu irratti cimsuu qaba. Dabalataan immoo qulqullina naannoo isaa magaalli Adaamaa magaalaa Smart jedhame keessa Smart Adaamaa jennee qabannu keessa galmoota kana keessa tokko moodeleessuudha jechuudha. Moodeleessuudhaan kanaaf uummanni hundi sadarkaa jirutti sadarkaa aanaatti sadarkaa zooniitti sadarkaa zoonii hunda qabnu biloogii qabnu keessatti hundi gadi baheetiin naannoo isaa qulqulleeffachuu moodeleessuu Smart Adaamaa jedhame sanitti fuula duratti fiduu qabna. Kanaaf kan akka ta'u mootu uummanni keenya tattaaffii guddaa cimaa hojjechaa jira. Kanaaf kun cimee itti fufuu qabaa kan jedhu qaba. Mana dhuunfaa keenya irraa eegallee hanga daandiiwwanitti qulqullina cichoominaan gaggeessuun hawwattummaa fi mijaa'ina magaalattiif ni tumsina jedhan. Jiraattonni aanichaa duula qulqullinaa irratti hirmaatanii dubbifne. Haalli irraa baay'ee tokko namatti tola. Biqilaalee seeraan dhaabnee jirra. Haalli hirmaannaa hawaasaallee baay'ee namatti tola. Biqilaalee seeraan dhaabnee jirra. Akkas baay'ee gaariidhaan jira. Gara fuulduraatti naannoo keenya qulqulleessuudhaaf daran hedduu tokko hirmaanna. Gara fuulduraatti illee itti kaayyeffannee jirra. Qulqullinni haala magaalaa Adaamaatti illee baay'ee bareedaadha. Gara fuulduraattis immoo xiyyeeffannoodhaan dalagaa keenya jennee dhimma fayyaa keenyaatii fi dhimma bareedina magaalaa keenyaatiif illee dirqama itti qophaa'uu qabna jechuudha.